kenna tajaajila haqaa galma barbaadame akka ga'uuf manneen murtii aadaa hundaa'aniiru keessumattuu caffeen Oromiyaa labsii 200 keewwata labsii 240 muraa 2013 hundeessee ture. Keessumattuu manneen murtii aadaa hundaa'an kun kenna tajaajila haqaa galma barbaadamu akka ga'uu fi ragaalee sobaa hir'isuu keessattis gahee olaanaa qabu. Keessumattuu manneen murtii aadaa hundaa'an kun seektaroota qindoominaan waliin hojjetantu jira. Kanneen akka waajjira poolisii, mana murtii akkasuma ammoo waajjira aadaa fi turizimii isaan tokkodha. Tibba kanas nutis bulchiinsa magaalaa Baatuu fi godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti jechuudha. Manguddoota hawaasa keessaa mana murtii aadaatiif filamanii fi seektaroota dhimmi ilaallatu waliin turtii taasifne qabna. Hordofaa. Abbaa gadaa barree siyaabun hunda Oromoo yaabudha. Ulfaadha gadaanuu dabarsitanii odaa godaansaas nu heyyamtanii har'a eebbaa fi okkoltii godaansaa nuu kennaa nu bobbaasaa isin kadhaa dhufne. Kenna tajaajila haqaa dhaqqabamaa si'ataa fi itti quufinsa qabu hawaasaa kennuuf bara kana sadarkaa naannoo irraa kaasee hojiileen hojjetamaa turaniiru. Dhugaa hawaasni barbaadu karaa guutuu ta'een akka argatuuf immoo Oromoon akkaataa duudhaa isaa duraatti deebi'uun murteessuun hojiiwwan hojjetaman keessaa isa ijoodha. Kana milkeessuuf caffeen Oromiyaa labsii keewwata 240 muraa 2013 baase bu'uura godhachuun manneen murtii aadaa godinaalee fi bulchiinsota magaalota garaagaraa keessatti hundaa'ee hojii eegaleera. Bulchiinsa magaalaa Baatuu fi aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaattis manneen murtii aadaa fi oliyyataa hundaa'uun hojiitti galaniiru. Nutis kanuma ilaalchisuun jaarsolii manneen murtii oliyyataa fi akkasuma seektaroota dhimmi ilaallatu waliin turtii taasifne qabna. Abbaa gadaa barree siyaabun hunda Oromoo yaabudha. Ulfaadha gadaanuu dabarsitanii odaa godaansaas nu heyyamtanii har'a eebbaa fi okkoltii godaansaa nuu kennaa nu bobbaasaa isin kadhaa dhufne. Kaayyoo manneen murtii aadaa hundaa'aniif akka galma barbaadamu ga'uuf gurmaa'insa humna namaa cimsaa deemuun murteessaadha. Kaleessa Oromoon duudhaa qabdi. Duudhaa sangattee, duudhaa abbaa, duudhaa ilmaa, duudhaa hangafaa, duudhaa dubartii, duudhaa hunda gattee raawwattee karaa cubbuutitti deebite. Kanaaf duudhaan amma dhufe kun manni murtii aadaa kun waan guddaa isaa waan hojjetu duudhaa san deebisee duudhaa san irratti hundaa'ee raawwatee duudhaa san irratti hojjeta. Uummanni Oromoo ganamumarra aadaaf duudhaa qaba. Aadaa fuudhaa heerumaa qaba. Aadaa guddifachaa qaba. Aadaatti dubbii fixatu qaba. Aadaa gumaatti baafatu qaba. Aadaa hedduu qabachaadha. Kanaaf aadaan kun lafa qabachuu osoo qabu namoonni dhimmoota kana kallattii adda addaatiin wal himachuudhaan mana murtii idileetti galmeenni heddummaatachuudha. Kunis sababni isaa maal kan jedhu qorannoo kallattii garaagaraatiin gaggeeffamaa tureen tarsiimoo dhimmoonni mana murtii irraa xiqqaatan mana murtii waliigala Oromiyaa irraa qoratee baasee jira jechaadha. Tarsiimoon kun tokko mana murtii aadaa hundeessuudha jechaadha. Oromoon jalqaba seera qaba. Aadaan bula. Aadaan Oromoon ittiin bulu sun ammoo seera of keessa qabate jechuudha. Osoo sirni mootummaa hundaa'ee heerri mootummaa hin bahin dura Oromoon heera mataa ofii qabaata. Gurmaa'insi isaaniitti wal qabateeti kan jiru. Gurmaa'insa yoo gurmeessitu dursa eenyu uummata biratti kan fudhatama qabu. Eenyu dhimmoota kanneen kan raawwatu. Eenyu aadaa fi seera Oromoon qabduuf duudhaa isii duraan qabdu san kan raawwachaa ture. Kan ammata bira fudhatama qabu, kan dhugaa baasu, kan dhugaarraan fagaan, kan hama biraan hojjan ummata keessa nama fudhatama qabudha. Ummataan filatameeti kan gurmaa'u jechuudha. Abbaan dhimmaa miidhaan isarra gahe sadarkaa duraatti mana murtii aadaa otoo hin dhaqin dura akkaataa miidhaan isarra qaqqabeen sadarkaa maatii fi ollaatti ilaallama jedhu jaarsolii fi namoonni dubbisne tokko tokko. Namni mana murtii aadaatti dhiyeeffachuudhaaf sadarkaatu jira. Tokko wal dhabdee qeetu jira. Qeetti gaafa dhabde ammoo manaan laalta. Maatii ilaalta. Maatiin erga laalte booda maatii keessaa yoo dhabame ammoo qe'ee ilaalta. Qe'een gaafa dhabame ammoo jaarsa qe'ee ilaalta. Jaarsa qe'ee gaafa laalte achirrallee darbite ammoo abbootiin mana murtii aadaa jedhameeti mana murtii sadarkaa aanaatti osoo hin ta'in sadarkaa magandaatti jira jechuudha. Achi ilaallama. Waan achitti ilaallamnee fi waan achitti furmaata argachuu hin dandeenye waan achi murtii yoo na jalaa dabde jedhe
achitti naan qajeelle yoo jedhe ani itti quufuu dhabe isiisan qabate tammoo mana murtii aadaa kanatti ol dhufaa jechuudha. Abbaan dhimmaa tokko mana murtii aadaa dhufuuf ulaagaa inni guutuu qabu takka duudhaaf safuu Oromoo eeggachuu qaba. Maaliif jennaan yoo dharaan dhaqee jedhe duudhaa na qaba, safuu na qaba, manguddoonni achirra jiru hin bahu jedhee jalqaba namni duudhaa Oromoo beeku, namni safuu Oromoo qabu, namni gudeeda Oromootiin bahe kan baanillee yoo dhufee jedhe uume ambaate waa ambaa qaaqaarra malee nu akka aanaa keenyaatti qaaqaaru kaleema. Himanni manneen murtii aadaa gandaa fi manneen murtii oliyyataatti gochoonni ilaalaman akkaa fi safuu qabu. Himataa fi himatamaan mana murtii oliyyataa bira otoo hin ga'in sadarkaa mana murtii gandaatti ilaalama. Abbaan dhimmaa tokko mana ol siffannaa kana yoo dhufuu dura dursee himannaan isaa kasirrii ta'uu qaba. Yoo sirrii hin taane dura durfamee ulaagaa gandarraa guuttatee qaxxitaa as dhufuu qaba. Yoo gandarraa odoo hin guuttanne as dhufeetiin jedhe ulaagaa saniin gaddeebifna ofirra nuti. Mari'atee himata dhugaa himata. Waan dharaan himatu. Yoo maka wixinee dharaan himatu. Dhugaa bichaa qabatee dhufa. Dhara qabatee dhufu. Dhara qabatee dhufe hin fudhan. Dhugaa qabatee dhufa. Yoo nu bira dhufa immoo kabajja'an akka mana murtii dhaabataniitii miti teessifnee rakkoo isaa maal rakkatte maaltu si dhibe maal rakkatte jennee gaafanna. Seeraan gaafannaa seera kanaan laallee yoo gaafannu dhara nutti himu yoo dhara hime ammoo duubni isaa hin badaa hin eeggataa safuutu jira seeraan eeggate innillee. Ragaalee sobaa manneen murtii keessatti mudatan hambisuuf karaa mana murtii aadaatiin haqa baasuun abbaa dhimmaa iddoma jirutti tajaajila haqaa akka argatuuf manneen murtii aadaa hundaa'an kun gahee olaanaa qabu. Manni murtii aadaa kunis qoratamee erga hundaa'een booda dhimmoota baay'ee nurraa hir'isuu danda'eera jechaadha. Maaliif bifa faffaca'een malee abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa dhimmoota ni ilaalu. Dhugaatti yoo dubbachuuf ta'e nutis dhimmoota gara jaarsaatti ni qajeelchina ture. Haa ta'uutii bifa gurmaa'eef bifa idilaa'een manneen murtii aadaa yookiin jaarsoliin araaraa dura jiran beekamtii argatanii kan hin jirre immoo haaraa hundaa'anii labsiidhaan akka hojjetan ta'ee kun immoo uummataafis bu'aa guddaa qaba. Yoo dharti dhufee jedhe waliigaltee kennaan akkaataa hundeeffamni illee isaa raawwaan akkuma karooraatittuu isaanii wal hubataa deemnuuf mana murtii pirezidaantiitiin rakkoo yoo jiraate hin hubachiifne yoo rakkoon jiraate nu hubachiisa wal hubataa deema. Akkasumas mana abbaa halangaallee yoo rakkoo dharaa jiraatee shakkee jedhe galmeessan kallatti maan gara keenya dabarsa. Ka isaanii akkuma jiru ta'e yoo waa shakkee jedhe irra teennee ilaalla. Irra teennee ilaallee wanta ati shakkite sirrii waan akkanaa daba akkanaati jira jennee yoo nuti deebifnu harka lamaan nu simata. Maaliif innillee seera barateen taara malee ilma abbaa gadaa waan ta'eef sirna aadaa kennaa duudhaa kennaa waan beekuufi ittiin nu galeetta. Tolee marree siree bifna eebba qabadha. Hayyee waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa warra sodaattuun qabdu warra weellitu qabda si kadhannaa nuu dhaga'i si waamnaa nuu owaadhuu nutti toli gadaatti nu bulchi. Seektaroota akka mana murtii fi poolisii waliin manneen murtii aadaa dhimmoonni isaan walitti fidu hedduu waan ta'eef qindoominni barbaachisaadha. Himatamaan tokko dhaddacha mana murtii aadaa irraa yoo hafe manneen murtii fi poolisiin akkaataa barbaachisummaa isaatti deeggarsa ni godhu. Oromoon himata nama gama tokkootiin murteessanii jedha. Dura dhufeef dhugaan argatu. Yoo inni dhufe isarraa illee fuudhan abbaa dura dhufe. Ka himatame sun illee dhufe isarraa illee fuudhan. Lamaan kanaanuu murteessan. Wanti kun namni yoo san bira jiru jira. Nama bira jiru jira. Nama amala warra kanaa beeku nama hojii san beeku jira. Kana duuba background isaa duuba isaa qoratan. Eega qoratanii kana dhugeessaniin booda eegasii gara murtiitti deeman. Aadaatti gareen tokko iyyatee gareen iyyate sanaaf gareen komatame sun akka dhiyaatu waamicha baasuu danda'u manni murtii aadaa jechaadha akkuma dileetti. Waamicha kan yeroo baasanii qaamni waamame sun dhiyaachuu fi diduu danda'a. Dhiyaatee raawwachuu fi diduu danda'a. Erga murteessaniirree murtii sana raawwachuurree diduu danda'a jechaadha. Isa kanaaf akkaataa labsii sanarra taa'etti dambiiras jira. Qaamni kamuu jira. Qaamni kamuu mana murtii aadaaf deeggarsa kennuuf dirqama qaba. Qaamni mootummaa kamuu jechuudha.
qaamni caaseffamaan ijaarame kamuu jechuudha. Nama dhuunfaas ta'uu danda'a. Labsiin akka za'ee labsiin immoo seera. Kanaaf bulchaa gandaa nama sana akka dhiyeessu ajajuu hidhattoonni gandaa jiru. Seera kabachiistonni jiru. Darbee poolisii gaaddisni sun bakka jirutti hojii hojjetan poolisii hawaasummaa ta'uu danda'u, poolisii idilee ta'uu danda'u. Isaan kun akka raawwachiisan ajaja dabarsuu jechuudha manni murtii aadaa kun. Kan barbaadamu dhugaa hawaasni keessatti argatu jecha namni immoo dhiyaatu jiran isaan paaworii waan ittiin dhiyeessamna qabaachuu dhiisuu danda'u waan ta'eef nuti dhiyeessuudhaa qophiidhaa mari'annee jirras waliin hin dhiyeessinaaf guyyaa isaan barbaadan waan isaan barbaadan hin dhiyeessinee fi dhugaa jirtu isaan nuti keessa seennee akkas godha akkana ta'an jennu malee waan isaan nu gaafatan irratti yeroo kamiyyuu opinnan nama sana akkuma mana murtii isa kan idileetti dhiyeessinaaf isaan nu dhiyeessanii iddoo deeggarsa nu gaafanitti yeroo kamiyyuu sa'aatii kamittuu iddoo isaan jedhanitti akkaataa isaan barbaadatti hin dhiyeessinaaf. Walitti dhufeenyi keenya gaarii amma gizee ammaa kana keessatti sobaan deemuun dharaan deemuun mana murtii dhufanii raawwatanii sobni hin jiru. Poolisiin illee akkasuma haga murtiin aadaa dhaabate kana ummata gara murtii aadaatitti gara deebi'aa jechuun murtiin aadaa dhaabateera jechuun gama keenyatti nu mari'achiisee waliin hojjetaarra jechuudha. Mana murtii aadaa yoo inni nu jalaa badu ardaa qaba, biyya qaba, ardaa qaba, abbaa qaba, gosa qaba. Gosatti murtee gosa hojii harkiftee fuuta. Dheessee si jalaan bahu. Manneen murtii aadaa keessatti dhugaan karaa aadaatiin qofa kennamam. Akka aadaa Oromootti haqa baasuuf adeemsonni keessa darbamuu malan hedduutu jiru. Hundaa'uun mana murtii aadaas Oromoon duudhaa isaa ganamaatiin rakkoo isaa akka hiikkatuuf faayidaa olaanaa qaba jedhu jaarsoliin hawaasa keessaa filaman. Kakuttuun finno nillee waan tokko kakatee kakuutti hin finne. Inni hin kakatu ilma xiqqaa intala xiqqoo kakuutti dhiyeessinu. Kakuu ollaa isaattu fayyaa qaba, dhibee qaba, dhukkuba qaba, dhugaa dubbata, dhara dubbata. Jedhee addaan baasa malee ilma xiqqaa gongumaayyuu ilma xiqqaa kakuutti dhiyeessu abbaan gadaa. Manni murtii aadaa kakuutti dhiyeessu. Kakuurraa eeggata. Ollaa isaati, abbaa isaati, haadha isaati, eessuma isaati, ardaa isaati, aanaa isaati. Kanatu itti gala malee ilma xiqqaa fuudhanii kakuutti kitaaba qabatee quraana qabatee akka kakatu manni murtii aadaa itti dhiisu gongumaayyuu abbaa isaa irraa fuudha, haadha isaa irraa fuudha, ardaa isaa irraa fuudha, jaarsa irraa fuudha malee ilma xiqqaa kakuutti dhiyeessu manni murtii aadaa. Akka aadaatti dhugaan yoo muramtu halangee sanyii fi kanneen biroos ni hammatam. Kanaaf namoonni ragaa sobaa bahuuf yaalanis hin of kolan jedhamam. Namni safuu keessa galchina. Safuu keessa eega galeen booda ragaan sobaa ilma namaa titti ragaa sobaa eega hin ragin jedhanii kakuutti dhufa. Gara kakuutitti seensifnee hojii sobni achirraa gadi bu'aatuma dhufa. Soba raguu hin sodaata. Gaafa kakuutti dhufe sanyiitti dhufa, maatitti dhufa, qabeenyatti dhufa, umurii keetti dhufa. Namni adda asitti nama sobdee galuu hin dandeetta, waaqa jalaa galuu hin dandeettu jennee akkasiin argisiifna. Adeemsa isaanii, duuba isaanii qoratee xiyyiitii fuudhee sanyii tiyya haa balleessu. Xiyyiitiin ambaan dhabin, dhugaa ambaan dhabin. Jedhee yoo itti shakkinoo isaan kakachiif, isumaan kakachiif, abbee fuudhi, obboleewwan kee fuudhi, wasiila kee fuudhi, abbeeraa kee fuudhi. Kakattuufi nama kana hin kakadhu. Hin kakattuu eegan kakanni fixadhu hin fixadhu. Lammiin fixata, warraan fixata, gosaan fixata, irraa fixna malee hisseensinu. Manni murtiin kun ammoo kana keessaan calaqqeessu seera oonqaa warga waan ta'eef. Nu seerri kenna nama himataa tokko himatee uumaa keennan kakuu kenna nu dide warri sun ardaa sun fixeensa itti waamnee sun nu dide hin kaffalchiifne. Aadaa kenna akkana waan ta'eef. Tajaajila haqaa caalmatti fooyyessuu fi hawaasni haqa iddoma jirutti akka argatuuf hundaa'uun manneen murtii gaheen qaban olaanoodha. Dhimmoota walxaxoo ta'an manneen murtii rakkisuu malan mana murtii aadaatti aadaa fi safuu ummatichaa fayyadamuun salphatti fala itti kennuun ni danda'ama. Kanaaf tajaajila haqaa galma barbaadamu akka gahuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi mana murtii aadaa kana deeggaruu qabuun dhaamsa qophii keenyaati. Gadaanuu dabarsitanii odaa godaansaas nu heyyamtanii har'a eebbaa fi okkoltii godaansaa nuu kennaa nu bobbaasaa isin kadhaa dhufne.